أول أنا دقب دقب والله أنا ديفا براغودي رمضان بود يدوان جادو الله أكبر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما. عيد مبارك علينا وعليكم. من العديد من الفائزين. من الأبد. والله قالت تو بقتي سجاي بقولي إنه جاي. آمين آمين ولينو بقومتي إنه جاي. بقولي نوجين علينا وعليكم. بقى إتين سجاي. آمن لما مغربت نوجي من العديد من الفائزين. والمانو والغانمين والصالحين. آمين آمين أيه. مي جاء رمضان كجماعة خيس دبرت هنگا كويا كم كويا إبا إسا كويا إذا كي ميجرا رمضان على خمين دبستني كيس. رمضان ما شاء الله والله عالم بريدة جاء خيري جاء رحمتها جاء ربي وامرنا لافسه سيد أنا دوران متنا مريض لا ترى نمر أولين الراهد والله بنات رهجة دين مجرّاك النجرة ربنا الرحافوك والله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين صومنا بفقارين حالة قاري دانجا كيسنة ونقدر صوم قفامتي ربنا مرة قبله ربنا مرة قبله مطبعا مرة ربها قبله أكجاري دبرسني قراتي قراناتي في ذكري وان قراتي في دعاء قراتي بلوان كينيا بلدونا كستي دبرسني صومني كنا مو باي إنه تجرسيسا هي سيامو إيرو أو أوديو كان مو sooma malee yeroo dabarsu akka keenyatti yeroo beela'amu akkamitti akka beela'u nutti agarsiisaa ture hiyyeessaaf akka yaadnu hiyyeessi akkamitti akka beela'u nutti agarsiisaa ture haala kanaan ji'a kan keessa dabarsu ji'a kana keessa ammoo hiyyeessa as geenne hiyyeessaaf yaadataa turre wanni hafeen jiru amma fakkeenya dhiifama gaafadhu osoo siin jaanii ramadaana wanni silaa godhuu malte ka otoo godhin hafte ka sheenaa sittaatu wanni seeraan attaatu yaa carraaqin dunyaa addaan hin cittu dalagaaf asiyachi fiigaa haga dandeenya carraaqni siin jedhee jira garuu osoo ramadaana kana waa gaafannaan jedhani waan qabu maraa dhiisee dhuma isaa kanarratti wanni garaana nyaatu guutuu isaa osoo masgiida galee iitikaaf quraana qara'aa guutuu dabarse natti tola silaa dhiifama gaafadhu osoo siin jaanii ji'a ramadaanaa maal gaafatta jechuun waan ji'a kanaan malu ka otoo godhin hafte yaa ramadaan otoo waan kanaan godhin hafe jettee sheenooytu wayii ani kan hin dhoysine hin qaba garuu maal inni beektaa ani hojiin kiyya hojii qaba beektaa halka haga sa'aatii 5 dalagaa tura teleedha yookaan sagala furra dalagaa kontaakt seentara divaazeriidha jechaadha achira dalagaa taraayii yeroo baay'een dhaabadhu sa'aatii 5 waan ba'uuf osoo taraayii amma fakkeenya torbee keessa guyyaa 3 taraayiin dhaabbadhu taraayii waan hin dhaabbanneef ofitti sheenaa beektaa taraayii kanaaf dhiifamani jetta ibaadaa yoo ramadaan illee deeme gosa ibaadaa irraa otoo hafee jettee qaatee osoo hafee jedhee osoo dhumatin jedheen yaadu tahajjud aadama ta'ee osoo hafee kan jedhu tokko sammuun namaa galgala leeyli masalaatu maasha Allah in danda'ama jama'anii miti kaakaati salaatu jama'a santu nama garaa nama nyaata. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما. wantoota baatii ramadaanaa keessa jiran irraa gosa ibaadaa illee haa ta'u gosa birootis haa ta'u waan jaalatan irraa wanni yoo ramadaanni dabrellee osoo akka aadaa ta'ee hafee jettee yaaddu. Ani silaa wanti akka aadaa ta'ee hafee jedhee yaadu hin jiraami gara laafiinsaa namaaf yaaduu qalbiin gammachuu qabaachuu fi ibaadaa irra jajjabaachuun osoo danda'ameetu haala amma jiru kana rabbi itti nufuusise baay'ee gammachuu guddaa qaba. Badeera jiru irratti hubbannee gartee akkuma duraan istikfaaratti turre kana soomana boodas akka nuuf haa ta'u jechuun barbaada. Akka toobanne kanaan itti fufuu jechuudha. Istikfaaralleen heddummeessuudhaan salaatas gartee illee kan dhiifne dokoraa deemu. Mudannoo ramadaana keessaa magaalaa Finfinnee kanatti. Amma mannoo koo gabaa qazaqqasee jiran. Kan jiru kun kam? Kiristaanaa kana. Mana hoteelaa bunaa beetii namni kana. Uummanni keessas kan sholloq jedhee ni jiran fakkaata. Yeroo duraanii sana ammaan tana akkasuma. Magaalaan qabbanootti dubbiin nurkaa babbadde jedhan maaltu jedhan. Edaanuu maali beete numa keessa kan yeroo kaan achi dhaqee waa xiqqoo bubbutu jiran. San garte
Santu jira laa. Sangaa jechuun kan nama soomanni hin qabne yeroo kaanis qabamuu hin danda'u. Aadaa bahee jechuudha. Namni soomana keessa hin qabamin yeroo soomanni bahee hin qabamu jechuudha. Akkuma soomana keessa nu jalaa qazaqqazeedhaan kana qazaqqazeetuma haafuun jee. Maaliif jennaan yoo haala kanaan gartee itti fufne taate karaa milkiiti karaa gartee jannatu nu geessuudha. Badii gartee irraa tobbannee jiru irraa dhiibnee jiru kana akkuma kanaa itti hafuun hajajjibaan nu jee. Ramadaanni kun wanni dhufee fi nyaatanii dhuguudhaa miti. Lubbuu riyaadaa godhuudha. Lubbuu fi leenjisuudhaaf kan dhufe ilmi namaa kan namarratti jiraatu lubbuu kana leenjisuudha. Lubbuu kana leenjisanii wanni leenjifamtu lubbuun tuni ramadaana boodaaf kan leenjifamtu. Ramadaana keessa eegalee jitee waan sanarratti istiqaamaa qabaachuudha. Kanaaf fastaqim kamaa umirta wanni rabbiin quraana keessa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam juuf namni waan irra ture waan kan irra ture yoo irra dhaabbatee qabatee irratti hin hojjetin ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكاسها ربين جاء هجي هجتشا بام مدوش هم فرتني داغورتا هجي أما تخنا جي خنا خيس كن كرادي قرانا هجتا ما سومر أبتشا بانا خنا مدوش هرام فورني أوفجلا ديغونا ماركاتها خنا فوني برباج سمار رمضان بود استقامة كباجور استقامان شريعة إسلام خيز إسلامنا خيزت أكام برباج واني نمني خيني كم هم دي استقامة إبادة نكما جرو تيجودا إبادة دركما gosoota amma fakkeenyaaf soomana furaa ragaa waan garagaraatti dhiyaata wanni nyaatan gaa gosa hedduu jira gaa waan yeroo kan hin jirre fadhu mee gosoota nyaataa keessa waan bu'aartiidhaaf beeki wanni akka hafu ati feetu mee maal fa'a nyaata irraa yeroo hundaa awwaatu waan addaa qabda qabu nyaata irraa aboosila waan takka takka Ani fedha yaa'u shorbatti faan hin fedha shorbatti naa awwa shorbatti hin faa shambuusaan sun faan ati fuftu oduu hafte ati fuftu yaa boota ajaa'ibaati kam والله